Ashama harka fuuni kabajamtoota hordoftoota farreettuu bakkam nagaa jirtu fayyaa keessan kunuunuma jirra alhamdulillahi. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa kan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Viidiyoon tunis maaliif naan jettan appilikeeshinoota silkii teenya barbaachisoo ta'an abbaa muraasa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe. Appilikeeshinoon kunis maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa. Viidiyoo tana like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jaa. Appilikeeshinoota kana hunda Play Store keessaa seentanii argachuu ni dandeessan. Amma tokkoffaratti kan isin agarsiisu appilikeeshina voolumii bilbila keenyaa akkamii jijjiirraa custom panel value jedhama. Appilikeeshina hedduu takka bareeda. Maqaa isaatis description jalaan isiniif kaa'a. Akkuma asirratti agartan appilikeeshina kana fakkaataa gisee seennu Star accessibility hajoo kana gisee takka klik goonaa jechuudha. Kan qastii diimaa isin agarsiisu jiran gisee seennu duruma irratti akkatti custom value panel jennu fida. Gisee takka gisee klik goonu on goonaa jechuudha. Bakka gubbaraa san booda allow jennaan. Allow eega jenneen booda amma hafeen isa isaa maratannee jijjiiruu dandeenya. Kana amma gisee inni jijjiiree jira. Hedduu babbareedaa gadi himtanii babbareedaa keessaa ilaallachuu ni dandeessan. Akkuma agartan hedduu jira. Hedduu isaati itti fayyadaman isiniin jaa. Hedduu takka bareeda. Amma appilikeeshina lammaffaan aappii bareedaa tokko aappii screen drive fajaan tokko silkiin nama tokko galgala giseenii fi waa ilaalan kaanii fi brightnessiin macarrashaa jirtu ifaan sirriitti ija nama dhukkubsa. Saniifuu qonnootii furmaannee aappii kana bakka kana kilik goonetti on goona. Akkuma agartan qannastanii guddifachuus dandeessan. Gisee galgala ta'e irraa qannastan guyyaa immoo akkuma asirratti agartanii aappii bareedaadha buusaatti fayyadaman isiniin jaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuun dagatinaadha. Amma aappii sadaffaa body editor jedhamu tokko hedduu takka bareeda. Kun aappii kana seenuu akkamitti isiniif fida. Dheerisuu qal'isuu gabbisuu waan barbaadan akka feetan gochuu dandeessan. Yeroo guddaa dhalaatu itti fayyadamu waan kana. Gabbattuudha maal onni jaamu takka hin jirtu. Gabbataas ni qal'isa, qalallee ni gabbisa. Amma foto takka tuqeetiin agarsiisa. Amma fakkeenyaaf mee foto takkaa filannu. Humna takkitti tanaa filanne humna isinitti agarsiisa. As keessa akka itti oftanii barbaadan ija, mudhii, mataa bakka feetan guddisuu ni dandeessan. Amma mataa fuulaa filannu fuula filannee isin agarsiisa. Humna fuuliin isaa bakka qastiin isin agarsiisu kana humna gizeetu akkatti guddistee akka feete godhuu ni dandeessa. Isin mul'ata jeetii yaada. Adjustee ta'an achisan booda adjustee kennee ni booda humna akkuma asirratti agartan kanatti qeesee guddisaa jechuudha. Hedduu takka bareeda. Akka barnoota irraa argattan abdii isin irraa qaba. Warreen chaanala kanaaf haaraa taatan immoo like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jaa. Warreen maatii keenya taatanii jirtan immoo like comment gochuun waan isiniin galiin gaafadhaan isiniin jaa. Galatooma.